Ashamar ka fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa jirtu fayyaa jirtu an nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii aras viidiyoo haaraadhaan dhufeen jira akka jaalatan jira abbo Haayilaandii keessa jira rabbi dhiifama naa godha nama baasi maaloo bayyuu to'achumaanis rabbi እና dhiifama naa godha buna danfisaa jirra buna danfisaa jirra hoduu biraatiin qabee yeroo darbee chaadha viidiyoo ani isin yeroo hojjedhe irratti warri dhiirota qarshiidhaan bitattanii biyya arabaa teessanii of eeggannoo gootanii baay'ee bareedaadha namni isiniin jedhee taan ture baay'een keessan yaanni kiyya sirrii akka ta'e baay'een keessan immoo hundumaa miti akka ta'e ka naafi komentii irratti naa barreessitaniirtu jechuudha sirriidha akka hundan taane nan beeka nama hundaa miti jechuudha kan akkas godhu namni karoora ofiitiif mana ba'e dursa qarshii ofii ormatti ergee qarshii ofiittiin taphatu jechuudha warri karoora hin qabne immoo wanta isin qunname baajawaa jechuudha yeroo lama sadi qunname yeroo sadaffaarratti kan ergee to qarshii ofii nyaatamu hedduu jira jechuudha shamarran biyya arabaa keessaa soo kana jechuun immoo yaa hin beeku nama akkanaa akkamitti akka barsiistaan hin beeku itti muufu already argeera barateera hin beeka maaliif wanta akkasii akka ofirratti waan naaf hin galu maaliif akka ta'e jechaadha inna erga itti himame itti himuu bicha ol taane nama san muudateera erga ta'eeti sababii maaliitiif akka namni sun irraa of eeggannoo waan akkasii irraa of eeggee hin jiraanne naaf hin galu jechaadha so gati inna maaliif of eeggee akka sanka of eeggee akka hin jiraanne hin beeku jechaadha inna mucattiin takka jirti beeruut irraa kan na barreessite jechuudha komentii irratti sirrii akka ta'e yaanni kiyyaa sirrii akka ta'ee fi akkasumas immoo namoonni akkasii hiriyoonni ishii keechaallee namoonni dhiirotatti qarshii isaanii erganii nyaataman akka jiran natti himte jechaadha so sirriidha namni kana baay'isa wayii dhugaa isiniin jedhaan shamarran akkasii gorsa namnan dhagaan gorsa dhiisi maatii isaanii ani nama hedduun beeka shamarran hedduu jechaadha inna maatii isaanii haati isaanii abbaan isaanii gaafa isaanitti maanii waan akkanaatirraa of eegii irraa fagaadhu gaafa jedhanii hin dhagaan rabbi nyaatamaniitu man deebisanii gaddanii boo'u malee wanta sanirraa yeroo isaaf fagaatan ani argeen beeku jechaadha so kana jechuun maal jechuudha ingidii ana naafoon galuu maaliif namni tokko akka namiidhu wanni sun ergan beekee irraa hin fagaadhaa mitiire dhiirratti qarshii kiyya erguun kiyya of nyaachuu waan hin beeku garuu hin beektan miti qarshiin biyya arabaa bayyeessuus sima akkamitti harka argamu arabootaan ifatamnee waan meeqa taaneeti akkuma qalliitti miti kan dhufu baay'ee wayi akka qalliitti miti rabbi akka qalliitti odoon taane qarshiin biyya arabaa gubataniiti jechuudha yeroo meeqa ifatamneeti gubanneeti waan meeqa taaneeti kan argannu jechuudha so kana namaa kennu jechuun ka maal akka ta'e isin hin beektan jechaadha inna kanaaf isiniin jedha inna hiriyaan ishee odoo ishiin itti himtu sanuu nama ishiin beekumtu nama ishiin beektu dhiira ishiin beektu ani beeku jaalattee qarshii itti ergaa baatee odoon itti himuu jette inna namni akkanaa baay'ee wayii nama gorsa dhaga'u bir namni gorsa dhaga'u namni biltii maal akka ta'e beektaa isarraa amma ga'utti hin eegu wanti tokko isarraa amma ga'utti osoo hin taane gaafa namarra arga jechaadha wanta akkasiitirraa hin fagaata so warri akkasii warri qarshiidhaan nyaatamu warri qarshii nyaatamanii gonkumaayyuu jecha namaas hin dhaga'anii gorsa namaas hin fudhatanii so dhimma isaaniiti namni silaa maal gochuu danda'a gaayis maal gochuu dandeessa amma amma fakkeenya maa tokko gochuu hin dandeessanii dhimma mataa keessaniiti garuu dhiira qarshiidhaan bitattanii umurii dheeraa wajjin hin jiraachuu hin dandeessanaan waan tokko isinitti inna umurii fixanii moosummaayyuu umurii keessan waggaa 30 ol ta'e an biyya arabaatitti deddeebitan jechuudha ani kan jedhu maal baasuu fi maal fiduuf ani mee biyyuma arabaa deemtanii tooshii hin hojjettanii okay kazas san booddoo jireenya akkamii jiraachuudhaaf nama baay'een argee
nama waggaa 40 ol waggaa 46 ምናምን nama ulfaa'uu hin dandeenye nama baay'ee naqunnamee beeka maal taatanitti ndee maal taati waggaa 35 booddee kan biyya arabaatitti ganaa ol deebitu maal taateeti maal goota dhugaa rabbii maalidha rakkoon keessan hara maqaa rabbiitiin gonkumayyuu hin deemina gonkumayyuu jechuudha maaliif ilaali tokkoffaa jireenya jechuun qarshii qabaachuu bichaa miti okay nus anis waggaa guutuufan ergan biyyatti galeeti garuu jiraachatuman jira ani dastanyaadhaan gammadeetuman jiraachaa jira nan nyaadha nan dhuga hojii noo jiraate nan hojjedha gaafa dhabame akkanumatti tan oolaa jechuudha mana so qarshii qabaatanii muuziqaan alaan banin bayu nan irratti hojjaka asirratti koopiraayitii ta'a ko kanaaf asiin jedhe garas deemnan akkasitti mootan jira qarshii qabaataniidhaaf gammadanii jiraatan qarshii dhabdaniidhaaf immoo gadditanii jiraatan kanaafuu qarshiidha jettanii bara keessa fixxanii yeroo dahiisaa keessan irra dabartanii sana booddee namichi sin fuudhe sinikuu danda'an daa'iman deessa waan ta'eef jechuudha qarshii keessan laalee yoo sin fuudhe gaafa qarshii keessa fixxan sin hin dhiise jechuudha so kana jechuun koo maal jechuudha gammachuu bitachuu hin dandeessan qarshiidhaaf jettanii bara dheeraa umurii keessan biyya arabaatitti fixnaa singaa wanta qabda seeraan itti fayyadamaa qarshii keessan dhiiratti ergitanii fixnaa ta'u waan qabda fidadhaa tokkotti ittiin jiraadha dhugaas hin jiraan dhiisaa waa'ee dhiiraa shinseen dhiirri maybe dhiira amanamaa dhiira gaa'ilaaf ta'u argachuu dhiisuu dandeechan garuu sim jettanii numa gammaddanii tuma mataa keessanii jiraachuu hin dandeessan bar እና akkasiin jechuu barbaada warri qarshii biyya achi teechanii ta'u qarshii irratti ergitanii qarshii jalaa fixan akkasumas immoo umuriidhaan ala jechuudha qarshii maatanii deebitan biyya arabaatitti hin deddeebitan bara guutuu achitti dulloomtanii homaa qarshiin keessan gammachuu tokko sin bituu sin jechuu barbaada gabaamumatti sa'u kootati biyya keessatti galaatii gammada jiraadha waan qabdan iffataa jedhaa jiraadha bakka dirqama qabeenya qabaachuun qabdan isinitti meen jira እና akkasii sin jedha sinan jaaladha yaada keessaniif immoo guddaa galatooma warri komentii garagaraa naa barreessitan sinan jaaladha sin akka baja galatooma turtii gaarii isiniif hawwa yoo jaalatan viidiyoo kiyya share godha laayikii godha subscribe godha maatii ta'a turtii gaarii sinan jaaladha bye bye